beektaa gujii warra bunaa gurraacha Afrikaa miidhagaa bonas gannaa Oromoo gadaan bulu ummata beekaa walii galu guji beektaa Gujii beektaa biyya bosonni ruukaa biyya kooffii arabikaa biyya albuunni falaxaa ta'ee ciisu bakka seena qabeessa qee warra guddaa kontomoof daarimuu guji beektaa bakka bunni itti latu biyya aadaa ofii miidhaffatu biyya keessummaa jaalatu biyya artiin keessaa mul'atu guji beektaa Gujii beektaa biyya warqiin keessaa maddu warra jijjiiramaaf qarcaan shee waliin wajjatu warra buna akka gaariitti misoomsuun doolaara sharafu gujii beektaa qarcaan shee hoo beektu warra buna sararaan dhaabu warra ummata isaa quba qabu warra diinagdeen biyya kabu qarcaan shee beektu qarcaan shee beektu dhaabbata teknoolojii haaraa biyyatti madaqsuun beekamu dhaabbata sharafa alaa biyyattiif argamsiisuun hojjetu dhaabbata aantummaa ummataa dursu qarcaan shee beektu warri mana keessan teessanii televizyinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromootiin sagantaa kana hordofaa jirtan kun sagantaa addaa ayyaana qillee kan bara 2018 sababeeffachuudhaan dhaabbanni Kaayyoo Maltiimiidiyaa qarcaan shee guruupii waliin ta'uudhaan as dabaqaatti qopheessaa irra deebi'uudhaan baga geessan jenna. baga jiraattanii baga nagaadhaan dhuftanii egaa godina Gujii lixaa bakka irra keessisaa magariisa bakka jallisaa warqii biyya qilleensisaa mijataatti ayyaana qillee bara 2018 dhaabbanni Kaayyoo Maltiimiidiyaa qarcaan shee guruupii waliin ta'uudhaan qopheessegaa kunoo asitti qopheessuu irratti argamna irra deebinee baga geessanii bagattiin isin geessiniin jechuu barbaanna. qarcaan shee guruupii ispoonsara sadarkaa warqii sadarkaa qophii kanaati hordoftoota keenya egaa keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenna waltajjiin keenya eebban immoo eegala. Eeyyee dhaabbanni daldala qarcaan shee guruupii jechuudha ispoonsara sadarkaa warqii ta'uudhaan ayyaanni qillee bara 2018 akka hordoftoota miiliyoonaan lakkaa'amu bira qaqqabuuf sagantaa kana qopheessee jira mi'al tokko amileenuu laadhaafi sagantaan tokko gaafa jalqabamu akka aadaa keenyaatti eebbaan jalqabama sagantaan kun immoo haala bareedaadhaan akka xumuramuuf maanguddoon abbootiin gadaa eebbaan sirna kana nuuf saaqu akkuma aadaatti eebbaan jalqabame eebbaan xumurama waan ta'eef gara abbootii gadaatti darbina isaan eebbaan sirna kana nuuf saaqu. Waaqa abboo waaqa yoo waaqa ulaa waaqa malkaa biyya nagees ardaa nagees hambaa nagees jaarta nagees jaartii nagees oromiyaa nagees Itoophiyaa nagees biyya nagaa biyya quufaa biyya hortee bira jiru hajireenna nuugod biyya nagaa qadaan quufaa gabbin. waaqa abboo waaqa yoo nu nagay bokko nu nagay bokkootu nu nagay daama nu nagay daansee nu nagay sisoo nu nagay qulloo nu nagay waaqa jaarsa nu nagay waaqa jaartii nu nagay waaqa xiqqaa nu nagay waaqa guddaa nu nagay waaqa jilaa nu nagay waaqa jireettii nu nagay waaqa gosaa nu nagay waaqa nu nagees gadaan rooba gabbin. Abbootii gadaa eebbaan sirna kana nuuf saaqan guddisnee galateeffannaa ulfaadhaa kadhannaan keessan haphee ta'e nutti haa qabatu jenneerra. Egaa sagantaan keenya itti fufaa warri hordofaa jirtan kun sagantaa addaa ayyaana qillee kan bara 2018 sababeeffachuudhaan godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa bakki qonnaa immoo qonna dabaqa qarcaan sheetii qarcaan shee hamilee nuu kennaafi. Mee waa'ee qarcaan shee waa xiqqoo haa jennu. Dhaabbanni daldala buna qarcaan shee saayitoota bunaa itti oomishu 67 ol kan qabu faarmiiwwan bifa ammayyaatiin teeknooloojiidhaan deeggaramuudhaan buna itti oomishaa jiru kan akka saayitii dabaqaa fi galaanaa heeruun ni danda'ama. Warreen kun egaa akka biyyaatti saayitii isa jalqabaati. Qarcaan sheen teeknooloojii kana gara biyyaa galchuudhaan gama teeknooloojiidhaan deeggaramanii buna oomishuudhaan
akka biyya keenyaatti dhaabbata isa jalqabaati. Qarcaanshee Group egaa hojii bunaa kana godinaalee hedduu irrattis hojjechuudhaan kan inni beekamu Gujii Lixaa, Gujii Bahaa, Baalee fi Arsii, Jimmaa fi Geediyootti hojii gurguddoo hojjeta. Hojiilee biroos immoo Finfinnee, Shaggarii fi Shawaabattis akkasuma hojjechaa kan jirudha. Hamilee nuu kennaa. Kan mana keessan teessanii televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromootiin nu hordofaa jirtan kan galma kana keessattis argamtanii jirtan hundumti keessan irra deebinee baga ayyaana qillee bara 2018tiin isin geessiniin jenna. Dhaabbanni Kaayyoo Maltii Miidiyaa Qarcaanshee Group waliin ta'uudhaan egaa televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo irratti kan dabarsaa jiru ayyaana qillee bara kanaati jechuudha. Egaa ayyaanni qilleen bifa kanaan itti bashannanaa waliin bohaaraa warri mana jirtan waan qopheeffatan nyaachaa dhugaa nu wajjiniin bohaartu amma immoo gaa sirba tokko jabaa jennu laata abbe. Gujii biyya artii jirraa jennee maarree madalee kootiya hamu. Asumatti jalqabnoo ni fati. Baandiin jira. Baandiin bareedaan aadaa Gujiidhaa beeksisuudhaan beekamu nu duubatti argameeti jira. Isaaniin gara waltajjiitti affeerree nuti immoo gara boodatti deebinaa hordoftoota keenya irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii jenna. Eeyyee weellisaa Kabbadaa Eelamaa gara waltajjiitti affeerraa taa'uun hin jiru bashannanuudhaadha. Ayyaana mitiire? Ayyee hamleedhaan nu simadhaani. Horayoo otibaajiyoo lanka dakalota horalon lonta dinalota horalon bulen buleba ase horalon lon guji gurra acha babalu gurra ase narjumota dalu marjumota malaka bisani madeba isani utulani ga
imala jireenya keessan hundaan isin faana jirra. Maaddii jaalalaa iddootti qooddattaniitti. Jalqabni keessa mana tokkoon cimee manni keessa yeroo daa'immanii eebbifameettis isin waliin jirra. Ayyaana waliin kennaa guddaa bifa Oromummaatiin calanqisuuf dhufee maatiin bunaa. Maatii waliin jaalalaan walitti qabamtanii jaalalaa fi gammachuun keessa yeroo ifee mul'ate. Gita hojii irratti bobbaatan irratti kan jaallatan hojjechaa laphee keessan gammachuu yeroo guutameetti. Bara haaraatti ammoo firoottan isin jaallattan waliin gabataa tokko irratti yeroo waliin teessanii maaddii keessan kabajaa keessan waliin yeroo mi'aayetti yeroo hunda isin waliin jirra. Saanii bunnaa qulqullina olaanaa fi jabinaan hamma garaagaraan halluuwwanii fi diizaayinota hawwatoon biyya keenya keessatti oomishamee gatii madaalawaatiin kan dhiyaate. Ayyaana gaarii Bunnaa Pileets Itoophiyaatti kan oomishame. Ijarra badduu iftu akka aduu. Aadaa fi beektii kennaaf miidhaginaa qabnaan nama dhiisu suusiin akka bunaa. Qalama bunaa Itoophiyaatti kan oomishame. Tole mee akkamitti galateeffattanii? Hayyee ulfaadhaa isiniin jenna. Amma sigaa qophiin ayyaana keenyatti fufeetii kan jiru dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee sadarkaa warqiitiin sagantaa ayyaana qillee bara 2018 kana qopheesseetii kan inni jiru dhaabbata Kaayyoo Maltii Miidiyaa wajjiniin ta'uudhaan televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo irratti kan isiniif darbaa jiru. Irra deebinee baga geessanii baga geenyee isiniin jenna. Mee jidduutti gaa waa'ee Qarcaanshee dubbachuudhaaf dhaabbanni Qarcaanshee jechuudha hojjettoota dhaabbiidhaan akkasumas yeroodhaan walumatti jechuudha 25,000 ol namoota kana hundaaf carraa hojii uumee jira. Egaa kana qofa miti yeroo garagaraatti immoo biqiltuu sanyii filatamaa ofii oomishuudhaan biqilchuudhaan qonnaan bultootaaf waggaa waggaadhaan tolaan ni raabsa. Meeqa isinitti fakkaata? Miliyoona 10 ol qonnaan bultootaaf waggaa waggaadhaan biqiltuu sanyii filatamaa tolaan ni raabsa. Dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee ofii qofa jijjiiramoo osoo hin taane qonnaan bulaa wajjiniin gara fuulduraatti an qofaa koo hin deemuu jechaa jira. Maal jettu isin? Egaa kanatti aansuudhaan obbo Maammush Shulee hoogganaa olaanaa damee kibbaa Qarcaanshee Group as ba'uudhaan ergaa baga geessanii fi baga nagaadhaan dhuftanii dabarsuudhaan keessummaa kabajaa gara waltajjiitti nuuf affeeru. Obbo Maammush Shulee amileedhaan gara waltajjiitti nuuf simadhaani. Nuuf kalcha bootii gada. Kabajamoo bulchaa bulchiinsa godina Gujii Lixaa fi keessummaa kabajaa obbo Adulaa Irbaayee, kabajamoo bulchaa aanaa Abbayaa obbo Shannaa fi Zawudee, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota Adoonii Siinqee, kabajamoo Dr. Wandafiroo Tafarraa Daayirikteera qonnaa Qarcaanshee Guruupii, kabajamtoota hooggantoota godinaa, kabajamtoota hooggantoota aanaa keenyaa, kabajamtoota abbootii qabeenyaa waamichi isiniif godhamee, kabajamtoota hojjettoota Qarcaanshee Guruupii fi hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga guyyaa kabaja ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2018 maqaa koof maqaa Qarcaanshee Guruupiin baga guyyaa gammachuu kanaan geessan siin jechuu barbaada. Ayyaana kana nagaaf gammachuu akka isiniif ta'u hawaa ayyaanni qillee nagaaf jaalala ilma namaatiif dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaaddachuun ayyaana kabajamudha. Hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'ee uummanni naannoo keenyaa akkasumas uummanni godina Gujii hundi ayyaanichi yeroo kabajnu duudhaa Oromummaa jireenyaa jaalalaaf tokkummaa qabnu caalmaatti cimsuuf hojii misooma dhaabbati keenya naannoo keenyaa fi godina Gujii waliin hojjechaa jiru giddugaleessa godhachuudhaan ayyaana qillee bara kanaa kan kabajnu haalota injifannoo cululuqaatti arganne hojii misooma dhaabbata keenyaa keessattuu qonna buna godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa
daawwannaa muummicha ministeera keenyaa looreetii nageenyaa kan ta'an muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimadiin daawwatame akka biyyaatti bunni gaaddisa malee hojjetamuu kan danda'uu fi beekamtii itti argannedha. Akkasumas pirezidaantii mootummaa naannoo keenyaa fi ministeera qonnaatiin kan daawwataman dabalataan beekamtii addaa kan arganneef inisheetii qonna bunaa babal'isuun abbootii qabeenyaa biratti fayyadamummaa ta'ee yeroo xiyyeeffannoon buna itti kenname ta'uun akkasumas dhaabbata keenyaaf mootummaa federaalaa hanga aanaatti xiyyeeffannoo kennamuun oomisha dachaan akka babal'atu xiyyeeffannoon akka nuuf kennamee jirudha. Dhaabbanni keenyas uummata aadaa fi safuu bareedaa qabu uummata Gujii keessatti hojjechuun itti gaafatamummaa guddaa fudhachuun qonnaan bulaa giddugaleessa godhachuun ayyaana qillee bara 2018 bulchiinsa godina Gujii lixaa waliin ta'uun miidhagina kaayyoo maaltii miidiyaaf dhaabbata televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo waliin qopheessuun gammachuu dachaan nu dhaga'ama. Itti aansuun oomishtummaa buna keenya ta'ee naannoo keenya irraa gahaa jirtuun yoo ilaalamu maqaan argama bunaa jedhamtullee bu'aan irraa argamaa ture xiqqaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana dhaabbanni keenya dhaabbanni Qarcaanshee Guruuppii hojii hojjeteen oomishtummaa isaa hektaara irraa kuntaala 10 kan hin caalle yeroo ammaa gara kuntaala 60-62tti ol guddisuun bunallee addunyaa irratti dorgomee gatii gaariitti gurguruun biyyaaf sharafa guddaa argamsiisuu bira darbee akka godina keenyaatti immoo bunni keenya addunyaa irratti beekamtii akka argatu hojjechuun hojii kana immoo sababii ayyaana kanaatiin sababaaf sablammii biyya keenyaatiif yoo beeksisnu gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kanaafis uummanni biyya keenyaa fi godina keenyaa baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Dhuma irratti milkaa'ina hojii keenyaaf bulchitoota aanaalee, bulchitoota godina keenyaa, qaamolee nageenyaa godina keenyaa, poolisii Oromiyaa, raayyaa ittisa biyyaa fi keessattuu bulchaa bulchiinsa godina keenyaa obbo Adulaa Irbaayyeetiif maqaa Qarcaanshee Guruuppiitiin galata guddaa isaaniif dhiyeessuun barbaada. Irra deebiin baga ayyaana qillee bara 2018 geessan jecha bulchaan bulchiinsa godina Gujii lixaa obbo Adulaa Irbaayyee keessummoota keenyaan baga nagaan geessanii ergaa nuuf dabarsanii kabajaan gara waltajjiitti naaf affeerta. Abbootiin gadaa yooyya manguddoo yooyya haadhotii yooyya bagatti singe kabajamuu bulchaa bulchiinsa aanaa Abbayaa obbo Ashannaafi Zawdee, kabajamuu obbo Kaffalaa Oljiraa, hoogganaa investmentii godina Gujii lixaa, kabajamuu obbo Maamun Shulee, bakka bu'aa qindeessaa kilaasteraa kibbaa dhaabbata Qarcaanshee, kabajamtoota abbootii gadaa Gujii, kabajamtoota hooggansaa aanaa Abbayaa fi godina keenyaa sagantaa kanarratti hirmaattan hundi, kabajamtoon ummata aanaa Abbayaa fi godina Gujii lixaa, kabajamtoota hojjettoota dhaabbata Qarcaanshee hundi, kabajamtoon ummati Oromoo godinaalee garaa garaa keessa jirtaniif biyya alaa keessa teettanii kabaja ayyaana kanaa irratti gammachuudhaan hirmaachaa jirtan hundi baga guyyaa dhaloota ayyaana yaadannoo dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos akka biyya keenyatti waggaa 2018ffaan isingee wajjin geenne jechuu barbaada. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin kabaja jaalala aantummaa ilmaan namaatiif Waaqayyo qabu kan ittiin agarsiifamedha. Dhalachuu isaatiin dukkanni cubbuu ilmaan namaarraan akka mulqamu kan taasifamedha. Dhalachuu isaa ilmaan namaa du'a bara baraarraan gara jireenya bara baratti akka ce'an fedhi Waaqayyoo Abbaa kan ittiin muummo'edha. Baga guyyaa
ayyaana jaalalaa kanaan isin gee wajjin geenne jechuu barbaada. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan dhaabbati misoomaa Qarcaanshee hojii misoomaa hojjetaa jiru cinatti aadaaf duudhaa uummata kanaa beeksisuudhaaf misooma hojjetaa jiru. Muuxannoon kun naannoo tokko qofa irratti osoo hin taane gara naannolee biraatti, gara godinalee biraatti akka inni babal'atuudhaaf gahee isaanii bahaa waan jiraniif duraan dursee mul'ata guddina biyyaa kana qabatee carraa hojii uumuu irra darbee sharafa agarsiisuu irra darbee kabajaaf uummata Gujii kabaja aantummaa uummata Gujiitti qaban dhaabbata sirriitti agarsiisaa jiru waan ta'eef akka na galateeffattanuu barbaada. Dhaabbati Qarcaanshee akkuma jalqaba irratti qindeessaan kaasuuf yaale dhaabbata aantummaa quuqamaan biyya isaatiif saba isaatiif hojjetudha. Kun jecha qofaa osoo hin taane hojii isaan hojjetan gaafa dhaabbati kun naannoo kana hin dhufin duratti lafi kun muka duwwaa akka inni biqiltuu buna osoo hin taane midhaan biraatiif illee biqilchee faayidaa ilma namaatiif oola jedhamee qixaan naannoon beekanne ture. Naannoo kana dhufanii gammoojjitti bunni misoomsu akka danda'amu ilaalcha hin danda'amu jedhu dhaabbata cabseedha. Kanaaf dhaabbata kanaaf kabajattuu mala. Qilleensa gammoojjii keessatti bunni biqiluu akka danda'u teknooloojii biyya keessa hin jirre biyya alaatiin deemanii hubatanii waan hubatane san ammoo saba isaanii keessatti, gosa isaanii keessatti, naannoo isaanii keessatti fidanii gammoojjii kanatti karaa fakkeenyummaa godina Gujii lixaa qofaaf osoo hin taane Oromiyaaf, Itoophiyaaf karaa fakkeenya ta'uu danda'uun aanaa Abbaayyaa keessatti, aanaa Galaanaa keessatti hojjechaa seenaa oomishaaf oomishtummaa bunni qabu bu'uraan dhaabbata geeddareedha. Baga gammaddan, baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Sababa dhaabbata kana Gujiin haga kaleessa hubatamuu fi beekamuu olitti beekamuu eegalee jira. Godinni Gujii lixa godina muuxannoon misooma bunaa keessaan fudhatamu ta'ee sadarkaa olaanaatti keessummoonni kabajaa gara Gujii dhufanii muummee ministeeraa kenna Dr. Abiy Ahmed naannoo kanatti dhufanii muuxannoo kana ilaalanii kabajamoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa naannoo kanatti dhufanii ministeeronni garaa garaas dhufanii koreen dhaabbii mana marii bakka bu'ootaas dhufanii hoggansi godinaalee ollaas dhufanii muuxannoo fudhatanii muuxannoon kun gara biyyattis gara naannolee fi gara godinaalee Oromiyaa garaa garattis akka inni bal'atuuf dhaabbati Qarcaanshee gahee isaa sadarkaa olaanaan bahaa jira. Kanaaf irra deebi'ee maqaa koof maqaa uummata Gujii bal'aatiin ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Hojii misoomaa godina kana keessatti hojjetamaa jiru giddugala dhandhama bunaa godina keenya giddugala magaala guddittii godinatti bara kana dhaabbate dabalatee naannoo sanaaf hojii dhaabbati sun naannoo sanatti akka banamuuf baajeta naannoo sanii nu barbaachisu keessaa harka 80 kanuuf deeggare dhaabbata Qarcaansheeti. Dhaabbati Qarcaanshee dhaabbata gadhaa qofaa hojjetu osoo hin taane dhaabbata kaayoof hojjetudha. Kun immoo gochi isaanii hojii isaanii uummata keessatti hojjetan
ragaa guddaadha. Kanaaf ummati godina keenyaa dhaabbanni kuni carraa guddaa rabbi nuu kennee fi nu keessatti fidee biqilchee waan ta'eef gama hundatti cinaa dhaabbannee deeggaruudhaan eebba keeti waan ta'eef carraa keeti waan ta'eef nageenyummaa dhaabbata kanaa eeguudhaan bu'aa misoomaa karaa kanaan dhufuu fi beekumsa karaa dhaabbata kanaatiin dhufu fayyadamuudhaan guddina dinagdee keetii akka jajjabeeffattuuf gara fuulduratti fudhattee akka tarkaanfattu dhaamuun barbaada. Dabalataan godina Gujii keessatti yeroo ayyaana kana kabajnu Gujiin amala isaatiin keessummaa simachuun beekama. Diqqaa fi guddaa wal kabajuun beekama. Kabaja walii qaburraa ka'e keessummaan mana isaa yoo dhuftu dinqarraan akka suutitti abbaa warraa bu'ee nama raffisu. Abbaa warraa maatii isaatii wajjin ofiif dinqarraa ka'e kabaja keessummaa qaburraani keessummaa dinqarratti. Dinqa jechuun sireerraa bu'ee raffisaa jechuudha. Ummata keessummaa simachuun beekamuudha. Ummata kabajaan beekamuudha. Ummata aadaaf duudhaa isaa kabajee dhaga'ee dubbatuudha. Adeemsa hammayyummaan amma fidaa jirtuun wanti irra duuba sussulu yoo jiraatellee duudhaa abbootiin teenna kaleessa sirna gadaa qormaata hedduu dandamattee tursiteen ammas hammayyummaan wantooti kaleessa harkaan babba'u yaalames amma deebi'ee ititee jira. Ummata sirna kaleessa abbaa hirree sirna nama nyaataa sirna nama qoodaa tippallee fidiigee ummata obboleeyyaa isaa Oromootii wajjin sirna badhaadhinaa hundeesse badhaadhinni hiddaan akka gadi fagaatu lubbuu isaa wareegaa qabeenya isaa ittiin dhabaa qaama isaa ittiin dhabaa ummata aantummaa sirnaaf saba isaatiif qabuudha. Yeroo ammaa kana rakkoo nageenyatiin akka godinatti qormaata hedduu keessa waggootaan 3 dabarsine keessa kan turre yoo ta'e illee goota raayyaa ittisa biyyaa cinaa hiriiruun poolisii teenna Oromiyaa cinaa hiriiruun of keessaa milishaa ijaarratee hirmaannaa uummata bal'aatiin yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa keessaan bahaa humna guutuun gara misoomatti godina tarkaanfachuu jalqabeedha. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Qormaata didiiqoo kana keessa taree jennaan godinni Gujii lixaa ofirra taree godinalee naannoo keenya guutuuf sadarkaa biyyattis dinagdee biyyaa itichuuf utubuuf guddisuu keessatti sadarkaa olaanaan godina gahee isaa bahuu danda'udha. Kana yoo jennu jechaan fakkeessuu qofaaf miti. Godina jallisaa albuuda gosa garaagaraatiin guutamee jiru gubbaa isaa ammoo biqiltuu kamiyyuu yoo facaafne qixaan biqilchee misoomsuu baasuu danda'udha. Lafti isaa gabbataadha. Lagee waa hedduu qaba. Godina ganaa yoo irratti hojjan dhaabbata muraasa kana qofaa miti sadarkaa olaanaatti irratti guddachuuf dandeenyu waan ta'eef keessatti hojjetanii godina jijjiiramuu danda'amu waan ta'eef ummata kabajaa fi safuu beekee nama waliin jiraachuu beeku waan ta'eef abbootiin qabeenyaa kamiyyuu godina keenya keessatti yoo dhufan simanne damee misoomaa barbaadan irratti bobbaasuu hirmaachisuu kan dandeenyu ta'uusaa ibsaa. Irra deebi'ee baga ayyaana qillee bara 2018 akka biyya keenyatti kabajamuun isin gee wajjin geenne jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa. Ayyee keessumoota keenya guddisnee galateeffannaa mee hamilee nuu kennaafi. Bulchaa godina Gujii lixaa obbo Adulaa Hirbaayyee akkasumas immoo hoogganaa olaanaa damee kibbaa Qarcaanshee Group obbo Maamush Shulee ni galateeffannaa ammas irra deebuudhaan ulfaadhaa baga geessan nu jedhaani. Hayyee irra deebinee baga geessan baga geenye jenna. Egaa dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee dhaabbanni Qarcaanshee Group
ayyaana qillee bara 2018 kana bifa bareedaa ta'een televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii afaan Oromoo irratti kaayyoo maltii miidiyaa wajjin ta'uudhaan kan qopheesse kan isin daawwachaa jirtani waa'ee qarcaanshee waan tokko jechuudhaaf egaa ergaawwan gurguddaan darbanii jiru haa ta'u malee waa'ee qarcaanshee yoo hin dubbanne jenne yeroo dheeraa nutti fudhachuu danda'a keessuma keessaa waan muraasa kaasna. Egaa dhaabbanni kun dhaabbata ofiif qofa jiraatu miti jennee kaasnee jirra. Aantummaa uummataati kan inni dursu keessattuu bu'uuraalee misoomaa kanneen akka mana barnootaa ijaaruudhaan, bishaan lafa jalaa baasuudhaan, buufata fayyaa ijaaruudhaan akkasumas immoo barattootaaf namoota harka qalleeyyii ta'aniif akka isaan barnoota irraa ijoolleen adda hin cinneef jecha deeggarsa garaagaraa kennuudhaan deeggaruu irratti kan inni argamu dhaabbanni kun jechuudha. Egaa dhaabbanni daldala bunaa qarcaanshee faarmii kana fakkaatus uumetee jira. Akka gujiitti galaananis inumaayyuu harka kana lama deebi'a jedhani. Galaana akkasumas immoo dabaqaa gaafa kaaftu teekinooloojii keessa'uu nama hir'ise hojjetaa hir'ise arguu ni dandeenya. Maaliif jennaan qotiyyoo fi qonnaan bulaa hojii duriitirraa hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana dachaa baay'eedhaan dabaluudhaaf teekinooloojiidhaan hojjechuun baay'ee murteessaadha wanti ta'eef isa kana ooyiruu kanatti ilaalaa jirra. Dhugaa dhagaa dhaabbanni daldala buna qarcaanshee akkuma duratti kaasne abbaa teekinooloojiiti. Teekinooloojii kana gara biyyaa galchuudhaanis isa jalqabaati jennee jirra. Ituu dubbannu qarcaanshee qofa miti gaa dacheen gujiitis teekinooloojii kana akka biyyaatti simachuudhaan dachee isii jalqabaati. Dursa bishaan lafa jalaa baasanii sana booda immoo meeshaalee bishaanii fi kompostii walitti qindeessu iddoo tokkotti hidhatanii bishaan lafa jalaa bahaa sana booda mana tokko keessatti walitti qindaa'a. Abbichi Ameerikaas ta'ee Biraazilis ta'ee intarneetiidhaan bishaan obaafachuu danda'a qarcaanshee keessatti. Kuni waan addaati akka biyya keenyatti hamilee nuu kennaafi. Eeyyeegaa qarcaansheen abbaa teekinooloojiiti jenneeti kan nuti jirru yeroo ammaa kana ammoo keessattuu bara baranaa keessatti isa durii miti. Inni adda isa taasisu immoo bunni lafa diriiraa irratti dhaabbachuun isa jalqabaa ta'e qarcaanshee keessatti. Bishaan teekinooloojiidhaan obaasuunis isa addaa ta'e. Inni kun addaatu jennu wanti addaa kan biraa immoo dhufe. Maashina buna corutu immoo dhufe. Namni immoo dhiisee taa'ee ilaaluu jalqabee jechuudha. Inni kunis immoo isa jalqabaati. Egaa waa hedduudha qarcaansheen akkuma ati sila jette. Tanaan dura ilaalchi ture maa inni buna dhaabbachuudhaaf bunarraa galii argachuudhaaf gaaddisni murteessaadha jira qonnaan bulaan keenya. Buna gaaddisa keessa yookaan bosona keessa dhaabnee isarraa funaannannee gurgurannaa jedhan wayita akkasitti hojjetanii kumtaala 7 qofa argatan. Yeroo ammaa kana immoo qarcaansheen haala kanaan diijitaal faarmingii kanaan gaafa hojjetu hektaararraa kumtaala 62 galcheeti jira. Kun immoo biyyattii keenya garam geessaa akka jiru isinutti tilmaamuu ni dandeessu. Hamilee nuu kennaa fi qarcaansheedha. Akkas jechaa odeeffannoo waa'ee gujiitiif qarcaanshee isin dhandhamsiisaatuma itti fufna. Amma immoo jidduutti egaa duuba keenyatti kan ilaalaa jirtan kun meeshaawwan aadaa godina kana keessatti argamanidha. Hordoftoonni keenya immoo mana ta'anii nu hordofaa jiran meeshaan kun maa inni jechuun isaanii oolu waan ta'eef meeshaa kana kan qabatanii asitti dhiyaatan aadde Dingil Caacoo gara waltajjiitti dhufuudhaan meeshaan kun maali laata kan jedhu nuuf ibsu turtiin keessan ammas nu wajjiniin haa ta'u isiniin. Tole aadde Dingil baga ayyaana qilleetiin isin ga'e. Baga waliinuu ga'e. Tole egaa meeshaawwan aadaa babbareedaa kana argaa jirra. Gujiin egaa aadaa isaa tikfachuudhaan turfachuudhaan warra aadaadhaan boonani warra aadaa isaaniitiin egaa miidhagfatanii mul'atanii meeshaan kun eessarraa haa jalqabnu laata? Baay'ee namatti mimmiidhaga. Mee kanuma fuulduraa kanarraa jalqabnu laata? Mee nu ibsita? Tole meeshaan kun meeshaa aadaa Oromoo Gujiiti. As keessatti wanni qophaa'eeru nyaati aadaa Oromoo Gujii jira akkasumas faayi aadaa Oromoo jira akkasumas faayi kunii fi nyaati kunis nyaatis gisee nyaatamuu fi yeroo nyaatamu qabu jira. Itti aansu ammoo faayi aadaa kuni ergaa garaagaraa qaba. Fudhadhe kun ciicoo jedhama.
ciicoo jedhama. Ciicoo jechuun ciicoon kan intalti itti heerumtu gaafa heerumaaf deemtu intalti gujii waa 4 qabdi. Tokko siiqoo qabdi, 2 ciicoo qabdi, 3 quttoo qabdi, 4ffaan siiqoo jechuun siikaaseera waa 4 kana qabattee heerumti. Gaafa intalti heerumtu mucaanis akkuma sani mijuu qaba. Haati isaa mijuu qopheessitiif. Mijuun mucaa ammoo isa kana fakkaata. Mijuun kun lama erga warri lamaa wal fuudheen duubatti isiinis haati manaas intalti mijuu heerumtee fi haati mijuu mana qopheessiteef mijuun kun erga isaan mana isaaniitti galaniin duubatti mijuu dhugamudha. Aana itti naqamee mijuu unanuu mijuu jedhama. Ciicoon kun lama maalirraa hojjetama? Maalirraa hojjetama? Maali ajennu? Inni kuni waan naannoo keenyatti argamu kalaalaa, sutaa fi mutaa hodhama. Waan lamarraa hojjetama. Tokko sutaa, 2 kalaalaa. Sadaffaan kawaan kana walitti ijaaru yookiin harki ka hodhu kana kawaan kana walitti fidu mutaa jedhama. Waan sadirraa hojjetama. Waan kana hojjetama jechuudha. Kuni saapha isa baatee akkanatti dhaabatu. Kun ammoo kadhoo intalti gaafa heerumtu ciicoon baattu jechuudha. Gogaa loonirraa yabbii irra hojjetama. Akkana bareedee ka hojjetamu. Kuni boolluu qayyaa. Boolluun qayyaa dubartiin takka boolluu qayyaa qabdi. Qayyi boolluun kuni akkanatti itillee yookiin kadhee akkanaa kana ittiin qayyatama jechuudha. Akkasumas dubartiin teenna qayya qayyatti. Qayyi faayidaa guddaa qaba. Urgaa gaarii qaba. Fayyaa keenyaafis faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu qayyi nu barbaachisa. Dubartiin takka immoo ka qayya hin qabne halaqaa miti. Dubartiin qayya qayyattu halaqaa jedhamti. Halaqaa jechuun maal jechuudha? Mee hordoftoonni keenya? Bareeda jechuudha. Intala bareedduu jechuudha. Intala urgoottuu jechuudha. Bishaan qofa dhiqattee deemtu erga bishaan dhiqattee duubatti qayya kana qayyattee jechuudha. Qayyi kun ammoo nafas bareechisa. Urgaa gaarii qaba. Malee looshinii maarree jechuun hin jiru. Hin jiru kuni. Akkas qaba kunoo gujiin. Kuni ciicoo isa sadarkaa guddaa jechuudha. Madaala jedhama. Inni kuni waan ciicoo mucaa ittiin fuudhuu fi intalti itti heerumtu. Akkasumas ku ammoo madaala guddaa aana itti raafamu jechuudha. Ka bakka tokkoon sochoone ka qoraasanii qofa gaafa aana itti raasanu madaala jedhama. Isa guddaa kana jechuudha. Kun immoo aanannoo abbaan manaa unaa qaba. Unaa abbaa manaa ammoo kabaja qaba. Unaa kana haati manaa abbaa manaatii ala nama biraatti kennuu hin dandeettu. Gaafa inni fagoo ba'eerullee aana itti itichitee bishaan jalaa fuutee dhadhaatti naqxee borsitee jechuudha lafa gooti. Adoo inni turellee hin badu aanan suni. Gaafa inni ammoo qe'ee keessa jiru fagoo deemee hin jirre aana itti naqxee qabbaneessitee mataa isaa dura fannisanii unaa abbaa warraa isa kana fakkaata. Namni biraa unuu hin danda'uun isa qofa unuu danda'an jechuudha. Yoo akka tasaa aadde Dingil yoo akka tasaa ta'e keessummaa wayiitti dhufee kana fuutee namaan laattu? Hin kennitu. Abbaa warraatii alatti hin kennituufi. Hin kennitu. Hin kennitu. Hin tolchite giiftii koo yaa maalii jettee kenniti? Mee isheen xiqqishuun kunoo? Balakkaa jedhama. Balakkaa intalti gaafa heerumtu balakkaa kana dhadhaatti godhattee mataa isii hin gogu. Haatinuu gaafa baachu diddee baachi dhadhaalli asii keettee fi uddaa waan shanshitee isa uddaa urgaa gaarii qabu heerumti. Gaafa ammoo heerumtu mataa isii hin gogu. Innaa keessummaan namni gugurdaa haawwalee itti dhutullee achi keessaa fuutee mataa muuddi. Akkasumas intaltis haati manaas balakkaa yookiin buudaan kun boroon dhabamu. Gogaan tee'u abbootiin gadaafa namooti keessummaa hin dhufan gaafa kana mataa muudanii lafaan dhaban jechuu boroo haa dhabanaallee dhabamu jechuu balakkaa faayidaa hedduu qaba. Kuni okolee. Okoleen kun gogaarraa hojjetama. Gogaarraa hojjetama. Akkana harki namaa hodhee bareeda loo itti ilmama jechuudha. Qoraafamee aanan loonii asitti ilmama. Gaafa asii ilmamu qodaa inni itti naqamu ammoo kunoo isa kana fakkaata. Isa kana fakkaata. Akkanatti qoraasanii aanaa urgaawaa asii keessatti. Kuni qorii. Qoriin buna ittiin qalamaa. Bookaanii dhugamaa. Marqi ittiin marqamaa. Faayidaa guddaa faayidaa adda addaatiif oola. Mukaan warri dhiiraa nu bocanii nuti immoo kanarratti hodhine akkana bareechifannaa wamannoo keenya irratti argamurraa hojjanna. Maaliif oola jechuudha kuni? Waa adda addaatiif oola. Tokko buna itti qalanna. 2 bookaan abbootiin keenya unani. 3 ammoo marqa.
garagaraa asirratti marqanii saanii waan ammayyaawaa adoon ta'ini meeshaan kun meeshaa aadaa muka naannoo keenya irratti argamurraa warri dhiiraa nu bocanii qopheessanii akkana bareechisnee keessa isaa arsinee akkana itti fayyadamna jechuudha. Maal giiftitti koo kanumaan dhiyaannaan iyyuu akkanumatti qodichi nu ilaalameen quufamaa me huwamo mooqaa mukaa kan ammayyaawaa adoon ta'ini akkana nu bocanii akkana bareeda bunaan qalannaa dhadhaa innaa aanan raafanu dhadhaa walta qabannaa akka fal'aanaatti jechuudha. Akkasii fayyadamna jechuudha. Kun finqilaa jedhama. Finqilaan kuni dubartiin heerumtee mana qaddu finqilaa kanaan beekamti. Durra kan ta'in jechuun finqilaan kuni haadha manaa ta'uu ibsa. Finqilaa jedhama. Kun ammoo samaxee. Samaxeen kun dubartiin gugurdoon jechuudha. Amma deebi'u jira. Diya dhaabachiisee jiru isa kana keeyadha. Haawwaleen teenya gugurdoon diya dhaabachiitte isa kanadha. Dubartiin akka kootii kana godhatti jechuudha. Dubartii akka kootii kana godhatti. Ankoo. Kan koo ammoo. Anoo ani kanan godhadhu. Kana godhattaati. Inni kun kan eenyu ture? Kun haawwalee haati tiyyaama kana godhatte haati tiyyaa diya dhaabachiitteetti nama guddaa. Lakki hanganaadha achi keenya giiftii koo. Isa kana fakkaataa meeshaalee aadaa Oromoo Gujii kana bareeda. Kan morma keerra jiru kun maali laata yoo nuun jedhan maal jennare? Faaya yookiin callee. Kana fakkaatan natii jedhama. Hayyee. Natii jedhama. Meeshaa aadaa waliin ennaa uffattu akkana uffattee akkana hidhattee akkana bareeddee argamti. Atuu baay'ee bareeddaa giiftii koo. Egaa guddisnee si galateeffannaa iddoo kanatti immoo waan argaa jira beektaa? Isa kanarra akkamitti darbina egaa? Baay'ee bareeda. Kun immoo maalimi? Warri kun waan akkuma isaan qorii yookiin soroora waan warri dhiiraa nu bocanii akkanatti bareechinne itti hojjennu nyaata keessara nyaatoti kun nyaata aadaa jedhama. Nyaata aadaa jedhama. Nyaati kun koofaa boqqolloo jedhama. Koofaan boqqolloo irraa hojjetama. Harkaan akkanatti dhadhaa fi damma sukkuumame akkana godhama. Nyaata aadaa Gujiiti. Kunis gafummaa shawwee yeroo boqqolloon fichaa jiru achii muranii irraa koola guuranii maacidii muranii harkaan daakanii akkana hoofee kanaa hidhanii bishaanti affeelani. Gafummaa jedhama. Aananiin nyaatamaan bareeda. Asheeta isaa jechuudha. Asheeta isaatiin. Asheeta. Daakameeti. Daakamee akkana hidhamee bishaaniin danfa jechuudha. Iddoo tokkotti kiijoo jedhama keessattuu naannaa Jimmaa fa'itti kun kiijoo jedhama. Nu biratti gafummaa jedhama. Hayyee. Kunis asheetarraa hojjetama. Akkasumas daabboo suta'aati ibidda jala keeyama. Erga daakameen duubatti aananiin nyaatanii baay'ee mi'aawaadha. Kana gaafa fudhannu marqa boqqolloo irraa hojjetama. Harkaan daakanii dhadhaan ammoo kana sukkuumame ashaaroo boqqolloo jedhama. Ashaaroo boqqolloo jedhama. Dhadhaadhaan sukkuumame baay'ee mi'aawaadha. Baay'ee bareedaadha. Nyaata aadaati. Nyaata aadaa Gujiiti. Jabinnaaf ta'a. Dargaggoo isa kana nyaatti jabinna qabanii baay'ee bareedu kunoo kana fakkaata. Aanan jedhama. Kunoo akkanatti ititee bora jechuu aanan dhadhaa qabu kunoo akkanatti qopheessineerra aanan ku ammoo aanan mi'i ku ammoo aanan itittuu akkanatti qopheessineerra. Dammas argaan jira yoon sitti kenneen fixxa ittee waan dhoksite natti fakkaata malee ijji kan koo inuma argaara kuno. Guddisnee si galateeffannaa atis meeshaa aadaa kana wantoota aadaa Gujii ibsuu danda'an bifa kanaan qopheessitee sagantaa kanaaf dhiyeessuu keetiif guddisnee si galateeffannaa. Ayyaanni kun ayyaana gaarii siifaa ta'uu siin jenna. Atis baga geessanii jechuu dandeessa hordoftoota si hordofaa jiruun. Tole galatoome atis baga geettan baga waliinuu geenne jedha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoo irratti ayyaana qillee bara 2018 dhaabbanni daldala buna qarcaanshee kaayyoo maltii miidiyaa waliin ta'uudhaan isiniif dabarsaa jirudha. Isinitti tolaa jira jenneeti kan nuti yaannu. Amma immoo kanatti aansuudhaan egaa addee Dingil mijuu jiru obbo Maammush dhufanii as ba'anii fuudhanii mijuu kana akka dhiyeessanu jechaati kan isaan jiranii. Kanaaf mijuuni gara abbootii gadaatti akka dhiyaatu jechaa jiru. Gara sagantaa kanaatti darbina.
ayyaana baga geessanii ayyaana baga geessanii jireenya ititi nagaa anamitiya mi'a dammatiya itita namasaa itita jiruu itita jireenya itita Iyaalole anan obaase anan kurma koronsan obaase kurma gaana kai dabarfata qabi biyya ititaanuu tolchi biyya quufaatu tolchi yenu nageesse anan kurma koronsan obaase lee jiruun obaase bahadiyaa hundi wal gahe gadaan kun gadaa tokkummaa gadaan kun gadaa jaalalaa wal waammatee qomoon alaalaa Anan nu itichi loon nu horsiis nama nu jiraachis anu jiraachis ummata keenya nu itichi Itoophiyaa nu itichi Oromiyaa nu itichi itit quufaa horaa deebanaa anan hin dhabinaa aneessan dhabinaa nagaa biyya quufaa nu tolchi biyya aananii dammaa nu tolchi nu itichi bulbaata bokauna bashannana waliin tura mee gammada qaammeef qillee kan masqala wal waammate waliin qala kan moolida kan arafa himee fixu baay'ee tafa waga ayyaana hiyyeessaa bisitee alichaa sirba waga ayyaana oqqadeessan ayyaanni kan jaalala kan tokkummaa kan badhaadhinaa kan buufaasii uffata waga birraan barii yaashii kirrisee waga birraan barii firrii girrisee waga birraan barii habaa bollootee waga birraan barii hadaa rafa itita jiraadhaa gadaa tana horaa gadaa tana Wantu afaan sifuudhe waan nasa afaan sikaa namaan nagee sa'aan nagee hortee humnaataan nagee buli bulfaadhu ummata keetiin buli. Hele itoo qabaadhu hortee qabaadhu hormaata qabaadhu wal bira oolaa wal duuda bula afaan walii dhagaa Itoophiyaa bulchaa Oromiyaa bulchaa karaa baatanuu nagee. Ijarabaddu iftu akkaadu aadaa fi beekti kennaaf miidhagina qabnaan nama dhiisu suusiin akka buuna. Qalama bunaa Itoophiyaatti kan oomisha. Imala jireenya keessan hundaan isin faana jirra. Maaddii jaalalaa iddootti qooddattaniitti. Jalqabni keessa mana tokkoon cimee manni keessa yeroo daa'immanii eebbifameettis isin waliin jirra. Ayyaana waliin kennaa guddaa bifa Oromummaati. Calanqisuuf dhufee maatiin bunaa. Maatii waliin jaalalaan walitti qabamtanii jaalalaa fi gammachuun keessa yeroo ifee mul'ate gita hojii irratti bobbaatan irratti kan jaallatan hojjechaa laphii keessan gammachuu yeroo guutameetti bara haaraatti ammoo firoottan isin jaallattan waliin gabataa tokko irratti yeroo waliin teessanii maaddii keessan kabajaa keessan waliin yeroo mi'aayetti yeroo hunda isin waliin jirra saanii bunnaa qulqullina olaanaa fi jabinaan hamma garaagaraan halluuwwanii fi diizaayinota hawwatoon biyya keenya keessatti oomishamee gatii madaalawaatiin kan dhiyaate ayyaana gaarii Bunna Plates Itoophiyaatti kan oomishame.